Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork kun Kuush Miidiyaa Neetwork irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenyaa irraatiin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Marroo Dirribaa yookiin Jaal Marroo dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Sagantaa keenya keessatti rakkoowwan adda addaa Oromiyaa keessattuu Konyaa Oromoo Maccaa fi dhiha biiftuuti irratti Oromoo irratti raayyaan ittisa biyyaa gaggeessaa jiru gabaasa addaatti akka addaatti qabannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turan affeerraa kooti. Hello, akkam ooltanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Marroo Dirribaa akkam fayyaa jirtu? Nagaa akkam jirtaati? Nagaadha. Walitti deebine egaa turtii yeroo muraasaa booda rakkannee masalitti deebinee gama mootummaatiin ragaa naannoo sana jiru argachuu hin dandeenye, uummatas qunnamnee waan naannoo sanarra jiru argachuu hin dandeenye, ragaa nuti argachuu dandeenye sanirraayidha. Uummanni Oromoo hawaasni bal'aan Oromiyaa keessa jiruu fi addunyaarra jiru ragaa naannoo sana jiru argachuu hin dandeenye. Mee maaltu jira dhiha Oromoo Konyaa Oromoo Maccaati irratti maaltu deemaa jira amma maalirra jira Oromoon? Ayyeega akkuma atiyyuu jette naannoo gara dhiyaa kanas haa ta'uu bakkoota hedduu irratti ukkaamamuu miidiyaa hawaasummaa hanga bilbila harkaa fi bilbiloota adda addaa mudate irraa kan ka'e odeessii tasumaa rakkoon Oromoo irra gahaa jiru gurraa nama biraayyuu miti Oromoo walii isaa gidduuttuu wanti deemaa jiru dhagahamaa hin jiru dhugaadha. Egaa gara dhiyaa kanattis kan kanaan dura siin jedherraa wanti adda ta'e hin jiru. Duula uummata Oromoo waliigalaa irratti banametu adeemaa jira. Ammoo haaluma quunnamtii baay'ee ulfaataa kana keessatti waan silaa namni dhagahuu qabu. Garuu odeessuuf baay'ee ulfaatanii gochoota baay'ee suukanneessaa kan ta'antu deemaa jira. Ammoo seenaaf ol kaawwannaaf irraa dubbachuun dirqama ta'a. Egaa kanumaani gara lixaatti amma wanti adeemaa jiru ajjechaa gudeeddii mi'aan ooyiruurraa akkuma jirutti osoo hin sassaababiini mi'aan gahee jiru ibiddaan gubuu mana gubuu fi bosona yookaan qabeenya uumamaa Oromiyaa gubuutu itti fufee adeemaa jira. Kanumanii dura ibsaa ture. Ajjechaa yeroo siin jedhu gudeeddii mana gubuu fi mi'aan gubuu fi namni hidhamuunis gara lixaa aanota godinoota lixarra jiran Wallaggaa Arfan hanga gara Ilubaaboor Bunnoo Baddallee dabalataanis gara gidduu galeessaa zoonii gidduu galeessaa kan jennu hanga naannoo Baakoo Tibbeerraa kaasee Agara Geedoo Ambootti asii ol dabalatee jechuun wanti deemaa jiru baay'ee ulfaataa. Gandoota aanota jiran keessaa egaa aanaa tokkoyyuu keessatti iddoo nagaan jiru hin jiru. Aanota kana keessaa yoo xiqqaate namni 10 hanga 15 hanga 20 fi sanaa oliitu ajjeefamee jira. Aanonni kuni gandoota hedduu qabu. Gandoota kana keessaas akkasuma namoonni guyyaa guyyaan ajjeefamaa gudeedamaa fi mirgi namummaa isaanii Oromoon mirgi namummaa isaa Oromummaan isaa irraa mulqamee mirga namummaa sarbameetu waan akkasiitu adeemutti jira. Aanota gara lixaa jiranii gara Beegii, Ondaalaa, Manasibuu, Qilxuukaarraa, Lataa Sibuu, Najjoo, Biilaa, Dongoroo, Dimbii, Ennaangoo, Haayiraa Gullisoo, Calliyaa, Yuugdoo, Haroo Sabbuu, Machaaraa, Dambidolloo, Caankaa, Qaaqee, Qeebbee, Jimmaa Horroo, Gidaamii, Garjeeda, Anfilloo, Ashii, akkasumas immoo godinoota gara olii jiran Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Bunnoo Beddellee, Iluu Abbaa Booraa kana keessatti wanni Oromoon kan gurra addunyaa garii buusuu miti. Oromoon bakka biraa jiru hin dhageenye gochoota suukkanneessaa hedduutu adeemaa jira. Kana hundumaa seenaaf galmeeffannee ka ol kaawwanne amma maqaasii ta'ee fixuu danda'uu fi yakkoota dalagaman illee tarreessuu himuu danda'u hedduu irraan qabne baay'ee waan ta'eef garuu aanota ammasii hime godinoota gara lixaa jiran kana keessaa gochoota baay'ee irraa dubbachuun
namallee suukanneessu fakkeenyaa fi aanaa beegiitti jaarsa waggaa 70 reebamee mana hidhaa beegii keessatti jeefame. Akkasuma achuma aanaa beegii ganda gara Koboritti dubartootatu abbootiin manaa isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhamanii qabamanii mana barnootaa keessatti waraanni hanga 50 ta'u dubartoota hedduu gudeedeera. Safuu Oromootu cabee seera naamusa duudhaa aadaa Oromootu cabee irraa himuun baay'ee ulfaata. Garuu nurra ga'eera gochi kun waan ta'eefi seenaaf ol kaawwannaa kanaaf irraa dubbanna. Akkasuma aanaa mana sibuu ganda waamaa Toobbaraa jedhamutti nama fuudhee guyyaa 5 hin guunne mana iddoo fuudhee jirutti mushurricha ajjeesanii ka waliin jirtu mushurritti gudeedanii achuma gara lataa sibuutti ammoo dubartii deessee ji'a 2 hin guunne mucaa xiqqishuu harma hootu ji'a 2 hin guunne haadha irraa ajjeesanii gara Innaangootti reeffi hedduminaan ajjeefamee daandii irratti gatamee uummanni akkaataatti kaasee awwaalu dhabuurraanii waraabessatu reeffa ilmaan Oromoo diidatti soorate. Aanaa Gidaamii ganda Afteeriif Saamboo jedhamantu jira. Ganda Afteer sana keessatti nama abbaa maatii ta'ee milishaa nuu ta'i jechuun milishaa hin ta'u waraana bilisummaa Oromoo bakka jiru nutti argisiisi jedhamee nama gaafatame. Waraanni bilisummaa Oromoo eessayyuu jiraatu eessaan beekuus hin danda'u. Ammoo waraanni mootummaan bobbaafate hojii idileesaa waraanuu ka hojjetu isaan kana keessa maaltu nagashee uummata fuulduratti gabaa keessatti ganda Afteer keessatti jeefame. Achuma Aanaa Gidaamii ganda Saamboo jedhamu keessatti immoo nama dhukkuba sammuu qabu yookaan mataanii guutuu hin taane rakkina sammuu qabu aanaa beegiirraa gara aanaa Gidaamii ganda Saamboo obboleetti isaa bira qubatee jiru guyyuma waaree bakkee keessatti woboon malaataa illee fakkeessee nama bobbaasa jedhaniiti uummata keessatti adda facaasanii jeesanii gara Anfilloon egaa walumaa gala bakka baay'ee uummanni guyyaatti yoo xiqqaate namni 10 illee itti jeefamee oolu naannoo kanatti nama ijjeesaniitu reeffa isaa lafarra qotatanii kaanii booddee asii ol muka tolchanii mukatti fannisanii darban. Kanneen egaa taatee haala quunnamtii rakkisaa ta'e akkasii keessatti odeessa bakka adda addaa karaa waraanni bilisummaa Oromoo quunnamtii caasaa tolchee walitti qabamuu danda'amee fi bira gahameenis himutti jira. Kan kanaan ol hedduu suukanneessaa ta'ee fi ajjechaan gudeeddiin manni gubachuun mi'aan gubachuun saawwanii diidatti bineensi nyaachuurra darbee waraanni kun illee immoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa dheetibiini mootummaanii abbaa irree Itoophiyaa bobbaafateeru kun loora isaasaan ajjeesee nyaachuu kuni hundumtii kan immoo galmee seenaarra ol hin keenye manni qofaan lakkaa'utti jiru immoo lakkoofsaan hedduu jechuudha. Gara dhihaa wanni jiru kana fakkaata ammatti. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirribaa hedduu galatoomi gaarragaa bal'aanuu qooddeefi mee waraanni mootummaadhaa gaafa gamasitti bobbaafamu waraana bilisummaa Oromoo akka adamsee yookiin waraana bilisummaa Oromoo akka waraanuudha malee ummata irratti akka hin bobbaafamneedha mootummaan kallattii adda addaatiin kan kaasu shiftaa naannoo sana jiru irrattiidha malee ummata irratti wanti raawwatame hin jiru jedheetti qondaalli mootummaa obbo Taayyee Danda'a jedhaman kana dura miidiyaa OMN irratti taa'anii ogguu dubbatan dhagaameeti jira. Waraanni isin faana hin godhamneedha moo ummatumatu kana hunda miidhame waraanni kun waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fi waraana mootummaa gidduutti godhame jira? Waraanni bilisummaa Oromoo qaama waraanaa hidhatee jiru maqaa barbaaddes itti moggaasi waan barbaaddes jedhi egaa qondaalonni mootummaa ofiin jedhan kun waan barbaadan jedhanis dhugaa lafarra jiru waan jijjiiruu danda'us miti. Habaaboo urgaa'uuni yoo habaabummaa isaarraa jijjiirtee eebicha jettee eebicha ta'uu hin danda'u. Maqaa keessa homtuun jiru habaabummaa isaa hin gadhiisu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo warqee mormarraa bareedduu biyya keessaa kaatee ibiddaan qoramtee mormarratti calaqqisu faaya Oromooti.
shiftaas haa ta'u maaluu wanni adeemaa jiru labsiini dahannaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jalaani duula barateeraa hawwii minilikiini qabsoo bilisummaa Oromoo doomsee Oromiyaa gabrummaa jala galchuu waggoota hedduu jalqabe goobanaa daacota har'aa hedduu baay'ifatamanii ittiin deemanii itti fufiinsa irraa hafe labsiin kun kan inni jiru uummata irratti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo uummata ofiirraa qolachuu fi lola itti jiraachuun kun dhoksaa hin qabu. Waraanni mootummaa kun wanti adda isa taasisu waraana bilisummaa Oromoo waliin fuulaa fuulatti dhaabbatee lola gaggeessuu didaadha jira. Mandala keessatti adeeme uummata gaaga'uutti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo haala uummata isaa hin gaaga'ameen waraana kana irratti qofaa xiyyeeffatee loluudha barbaada. Sun ta'uu haala giduu jiru irratti amma waraanni bilisummaa Oromoo gara lixaa jiru akkasumallee kanneen karaa kibbaa jiran quunnamtii qabnurraa kan hin hubadhu uummata ofiirraa waan kana qolachuutti gara adeemutti deemameetu jira. Kanarraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo naannoo jiru hundumaa irratti waraana mootummaa kana adabuutti jira jechuudha. Keessumaayyuu gara Lataa Fibuu, Qilxuu Kaarraa, karaa Qondaala, gara Biilaa akkasumas immoo karaa Ayiraa, Saanqaa, Calliyaa, kallattii Garjeelarraa, Muggi Anfilloo keessa akkasumas gara Abbaa Seenaa, gara Buurnoo Baddallee kanneen hundumaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa abbaa irree waraana biyyaati jedhee uummata kana irratti bobbaase sirnaan adabuutti jira jechuudha. Adabamuuni waraana kana ammoo haaloo baafannaa injifatamuu gama dirree waraanaa irratti isaa mudateeti gara haaloo ba'u uummata harka duwwaa of ittisuu hin dandeenye irratti baafataa jiru. Walumaa galatti mootummaan jiru kunii fi waraanni inni waliin jiru kuni gara abdii kutannaa namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata jedhanii irratti kan ce'e fakkaata. Yeroo hundumaa yoo quba qabda ta'e qondaalota mootummaa jedhanii kanneen of waamanii qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigni tichuu Oromoo barcuma siyaasaa har'a irra jiranitti isaan fide isaan macheesse akka argatan bulgaafatan kunneeni ni beeku. Dhugaa jiru garuu hin dubbatan. Miidiyaa harkaa qaban irratti ba'anii waraanni bilisummaa Oromoo bakka hundaatti injifatamuu fi dirree irraa qulqullaa'ee ba'uudha yeroo dubbatan dhagahaa turte. Atis walumaan dhagahaa turte. Haala sun ta'ee jiru sana keessatti garuu immoo faallaa isaa immoo mootummaan kun jiguuf rarraatee waan hidda xixiqqoo tokko irratti hirkattee jirtu sanarraa immoo dandamachuu fi kan kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo akka hin jirreef akka injifateen itti dubbataa turan sana bukoo kanaan dura sitti hime tokko bukoo sana bilcheessine qadaadachuuf dhokfachuu fi quunnamtii hawaasni ittiin yeroo irraa yerootti wal arguu danda'uu fi haala akka qabatamaa lafaa irratti dhihatti adeemaa jiru sana dhoksuu fi ukkaamsaniitu taa'aa jiru jechuudha. Kan kanarraa fi waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaatti uummata isaarraatii roorroo qorataadha jira. Uummanni Oromoos immoo maaliif akka du'u beeka. Dhiigni dhangala'aa jiru akka dhiiga sareen taane boru bilisummaa saba Oromoo guutuu Oromiyaatti biqilchuuf deemu ta'uusaa beekaa fi wareegama kafalaa jira. Wareegama itti gammadee du'aa jiru. Du'a hin oolan namni waggaa 100 jiraatu waggaama 100 jiraata. Namni sakandii tokko sarraa muru hin jiru. Namni garuu waggaa 100 hin jiraatu 20 jiraatta jedhame 20 jiraata. Lola keessatti haa ta'u biyya kamuu keessatti haa ta'u namni sakandii tokko umurii isaa irratti dabaluuf hin jiru. Kanaafuu du'a seenaa qabdudha du'aa jira jechuudha. Ilmaan Oromoo bilisummaa sabasaa fi bilisummaa biyyasaa fi roorrifamuu manna gabrummaa jalatti baroota waggoota hedduu kadhatee jiraachuu manna guyyaa tokko bilisummaa isaa falmatee lubbuun darbuu riqicha ta'uu saba gara bilisummaatti teessisuuf du'aa jira jechuu Oromoo. Kanaafiyyuu namoonni akkaataa sanaanii waraanni akkas ta'e maaloo ta'e shiftaa sun hin jirtu jechuudha. Borummoo gaafa miidiyaan deebi'ee yookaan immoo miidiyaa kana baraanuu deebisuuf hin jiranii jechuudha. Bukoo isaaniitti awwaalanii taa'utti jiran. Roorroo hamtuu gochaa suukkanneessa hamaa uummata irratti deemaa jiru irraa kaafe waraanni bilisummaa Oromoo nagaan bakka jirutti akkuma kaleessa jirutti jira ofirraa immoo qolataatti jira jechuudha. Kana wanni adeemaa jiru dhiyaate.
Tole ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo hedduu galatoomi ibsa gahaa nuu kennitee fi qondaalli mootummaa dhagaa dirree isaan irrattidha kan akkas jedhanii dubbatanii uummanni Oromootii fi nutis akka miidiyaatti waraana bilisummaa Oromootidha jenneetidha kan isin beeknu isaan maqaa hedduudhaan kan dubbatanis ta'u. Mee itti aansinee wanti nuti kaasnu waraanni mootummaa yeroo hedduu kallattii hedduudhaan gama dhiha Oromiyaatti adeema. Konkolaataawwan gurguddaa hedduudhaan gamasitti adeema. Waraanni kun hundi eessa qubate moo waraanni kun eessa seena jedheen namoonni shakkii guddaa keessa jiru. Waraanni achi guurramu kun eessa gaha? Garri inni seenu beekama. Biyyoorraa dhufe biyyootti deebi'aa jiru. Ajjeechaa namaatti wanni namni gammadu hin jiru. Nagaa barbaadaa turre. Garuu nagaa fiduutti inni nu dhangalaafne nagaa osoo hin taane rakkoo jajjabduu kanaan dura arginee hin beeknetti kan nu galche. Isa kanaafuu waraanni kun amma sadarkaa biyyaatti waraana qaba jedhee mootummaan abbaa irree Itoophiyaa dubbachuu sadarkaa hin dandeenye akka ga'ee jiru Abiyyi yeroo odeessu irraatii yoo yeroo hundumaa haasaa hordofta ta'e beekuu ni dandeessa. Amma ilmaan haadha hiyyeessaa daandii irra jiranii rakkoon jireenyaa itti ulfaattee fi biyyittii hiyyeettii kana keessatti hojii dhablummaan baay'ee jabaate keessaati ijoollota adda addaa yeroo yerootti gara waraanaatti waadaa sobaa galuufiitiin itti makanii leenjii gahaallee dhaabbatee waraanuu hin dandeenyellee baay'inaanii meeshaa dhukaasuu hin beekne faalleetti kennanii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo booji'aa oolu kanuma mul'atu iccitii addaa dhoksaa hin qabu. Humni waraanaa akkuma atuu jette konkolaattota dhibba meeqa ga'eera. Maddaa waggaa keessumaa amajjii waggaa darbirraa kaasee waggaa tokkoof ji'a lamaaf deemutti jiru. Gad dhufaa turetti jiraatu sun gaafa ol ba'u namni argee beeku hin jiru. Eessa qubataa ka jedhee fi eessa deemaa ka jedhamee fi garri inni deemu isuman sila sitti be. Anuma wanti adda ta'e hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo isaa ta'u uummanni Oromoo lixarra jiru mootummaa kana injifateera. Akkaataatti Oromiyaa waliigalaa keessatti qabsoo kanatti guduunfaa godhe Oromiyaa waliigalaaf injifannoo kana qooduu danda'utu isaafirraa kaase. Tole galatoomi maromee gaafii birootti si ceesisa gaafii haaluma kanaan wal qabatee dirree Oromiyaa bal'oo keessatti dhalattoota Oromoo Koonyaa Maccaa yookiin lixa Oromiyaa irraa dhufan iddoo garagaraatti hojiirra ari'uu mana barumsaatirraa ari'uu iddoo isaan jiran hundatti tarkaanfii mootummaadhaan irratti fudhatamuutu jira. Mee kanarratti maaliidhaaf kana godha jetta? Mootummaan maaliif ilmaan naannoo tokko irratti xiyyeeffatee waan kana raawwata? Egaa kitaaba tokkotu jira. Mootii biyyaatiin natti fakkaata ka barreesse yeroo dheeraa ergan dubbisee yoon dogoggoree na of kalchi Oromiyaan Bafarakaa ka'edhu eenyu akka barreesse yoonaa hin beekne bareedaa yoon beeknes immoo kitaabni kun waan inni dubbatu irraatii yoo ilaalte Oromiyaan Bafarakaani Oromiyaa dabaree cabsu wanti mana tolaa dhaqee waan mana gammadaa hanqatuufi hin qabu wanti mana yookaan ollaa iddoo tokko dhaqee ollaa kaaniin hanqatu garuu wal jalaanii adeema. Qabsoo uummata Oromoo gara bahaa jiru Harargee yoo fudhatte yeroo dheeraa fi duulli qabsoo achitti namoo qilxuufaa carcarrootti eegalan sana dhaamsuu fi yeroo dheeraa Harargeen itti duulamaa ture. Itti duulamuurra darbee beeleffameetu yeroo dheeraa booddee beela sanarraa dandamachuu dadhabee kutaalee Oromiyaa hedduutti facaafameetu qabsooni gara bahaa jiru doomfame. Har'a karaa bahaa afaan Oromoo dubbataa deemuun yeroo itti rakkoo ta'e sabara Haayile Sillaasee afaan Oromoo mana keessatti qofaa hasaasanii dubbatanii itti deebi'ee jira qabsoon kun. Yeroo dheeraadha irratti hojjetame kuni ta'ee Oromoon gaafas ittiin fakkaanne. Ammoo isa sana dabaree yookaan farakaa itti aanu gara Wallaggaa yookaan immoo walumaa gara dhihaa fi akkasumas gara kibbaatti irratti hojjetamaati jira. Yeroo dheeraa booddee akkasuma kallattii kanarrallee cabsuuf jechuudha. Oromooni bakka kaanillee isa kanarra akkaataa itti warri Israa'elii biyya Palestaayin qabatan sana fakkaatti qabsoota amma Oromiyaa irratti duulli har'a Oromiyaa irratti adeemamaa jirtu Finfinnee dura godhattee kallattii adda addaan kutaalee Amaaraa fidanii gara
Finfinnee tuqsiisuutiin Oromiyaa immoo akka kaartaa Oromiyaa tokkitti osoo hin taane bakkoota 3-4 qoqqooduu fi wanni xiyyeeffatamee jiru akkaataatti Israa'eloonni Palestaayiniin bakkoota 3 amma Gaazaa, West Baankii fi Raamaalaatti hiranii biyya Palestaayin yookaan Falastiin tokkitti ijaarrachuun illee rakkisaa ta'uu danda'u ji'oogiraafikaalii illee bakkoota hedduutti qoodan sana copy paste isaa Oromiyaa keessatti deemaa jira. Egaa akkuma ammanaa kaasti ijoollonni ilmaan Oromoon tokkuma eessayyuu haa jiraatu. Eessattuu garuu diinni qoqqoodinsa sanaan ijoollee gara dhiyaa jirtu irratti tarkaanfiin inni fudhatu waan nama ajaa'ibu miti. Oromoon naannoo kanarra jiru qabsoo belbeltuu kanaan dura bakkoota hedduu turte amma ofitti fudhatee adeemsisaa jiru. Ijoollonni isaa bakka adda addaatti socho'an immoo soogidda dachee kanaa ta'aniitu jiru waan ta'eef isaan irratti xiyyeeffannaa yoo taasifame kan nama dinqullee miti jechuudha. Tole hedduu galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirriba mee kana wal qabsiisee kallattii garagaraatti Oromoon wal faana ka'ee akka durii isaan wal faana falmachuun wal faana socho'uun hedduu mul'achaa jiru. Iddoo garagaraatti dhuguma wal faana socho'uun waliif dhukkubsachuun nima mul'ata. Garuu hanga durii caala hedduu hir'atee jira. Mootummaan kallattii daddaatiin namoota gandaa fi godina addaan qoodeetiidha kan oofaa jiru. Kana irratti Oromoodhaaf dhaamsa maalii qabda? Ayyee Oromoo figaa yeroo hundaa dhaamuun waanuma jiraati. Ammoo dhugaadha. Yeroo isa tokkorraa morma kutanii gogaarraa baatan inni tokko immoo taa'eetu isa sana eeggata. Sadarkaa kana irratti illee nutti mammaakameera. Yeroo tokkotti waliin ka'uu dadhabuu keenyarraati. Kuni ammas irra deebi'ee kanan jedhu ta'uudha hin qabu. Oromoon yookaan walii galee irree kaleessa ittiin mootummaa olaantummaa TPLF'n Ihaadig jedhamee Itoophiyaa keessa ture cabsee ammoo barcuma aangoo siyaasaa jala diimtuu TPLF kaleessaa bilisa baasee immoo guutuu qabsoosaatti kennee har'a boolla awwaalaatti adeemaa jiru sana irraa bayyanachuu fi roorroo kaleessa cabse sana har'as dabalee cabsuu fi hoo jedhee waliin ka'uutu isarra jiraata. As keessatti gaheen namoota kaleessa qabsoo kanaa yeroo dargaggoonni qeerroo fi qarreen akkasuma jaarsaa jaartiin daa'imni hundi keessatti hirmaataa ture namoonni kibirasiif yookaan dura bu'oo fakkaatanii qabsoo kana keessatti garuu qooda qabsoo kana doomsuu harka dhokataa hin mul'anne shoora taphatanii ifatti baaseen dubbata har'a. Kanneen kaleessallee waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisan uummata Oromoo burjaajii har'atti galchan kana bilisoomsanii tutanii nama 50 sanuu kaadiree Ofiidiyoo walgahii tokko keessatti sirbisiisanii bakka bu'ummaa uummata miiliyoona 50 kennaniifiiti Oromoon bilisoomteettidha. Yoo bilisoomte ta'e yoom bilisoomte guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi alaabaa akkamitti dhaabbachuuf walii galtee seera akkamitti tumattee mootummaa akkamitti dhaabbattee bilisoomte kana hunda sonuun himiini qabsoo keenya gurguratan kanneen akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa fi jaarsa abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo dhaman uummata Oromootti bahanii ilmaan isaarraa qawwee dhiigaan dhufte hiikan sanaaf dhiifama gaafachuudha qabu. Dhiifama gaafatanii uummanni Oromoo dhugumaan hin bilisoomne rakkoo keessa jira akka inni falmatu yaamicha kaleessa silaa dogoggorsaa manatti galchen akka deebi'ee falmatu dhiifama gaafatanii yookaan dura bu'ummaan qabsoo kana keessatti hirmaatu yookaan immoo dhiifama gaafatanii keessaa ba'anii sabni kun akka inni fala dhaatu gochuu. Kunneeni harka dhoksaa jalaanii goobanummaa bara dhiyoo yookaan 21st century batee argantummaa akkasii qabsoo irratti raawwatanii malaafee dubbattee bira darbuu barbaada. Warri kuni qabsoo keenyarra sagaabbattee irraa buqqa'uu hin dandeenye kaa'aniiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo namoota beekaadha jedhee itti of kennee qabsoosaa hallayyaa gatan irraa bayyanatee ofii isaatii socho'uutu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafu. Lubbuudha itti gabbaraa jira. Dhiiga daa'ima kichuu fi lafee daa'ima kichuutitti cabsaa jira. Dhangalaasaa jira. Waan ta'eef kana jala hiriiree qabsoo isaa galmaan gahuutu irra jiraata. Itoophiyaan har'a maqaa dhahaa jirru Itoophiyummaa ishee irratti walii hin galle kallattii hedduun sabaaf sablammoonni qophii gahaa meeshaa gahaa dhiyeessii gahaa qabaataniitu
handhuurri duula kanaa immoo Oromiyaa ta'e hundi ija babaasaa yeroo jirutti Oromiyaan wabii Itoophiyummaa dhaabbachaa bara baraan kan isheen duutuu fi jiraachuu hin qabu jechuudha. Kana keessaa bahuuf immoo Oromoon tokko ta'ee falmachuu fi hooggansiisa keessa jira. Kaleessallee ofuma keessaati qaba, ofuma keessaati baase. Jaalloleen qabsoo kana bara dheeraa gaggeessaa turan yoo qabsoo kana sharafu ta'ee seerri yoo cabee seera cabeen buluuni ofiisaayyuu seera cabsu seera cabeen buluu mannaadhaa seera cabee fi falmachaa wareegamutu warra kana durallee isin gaha jechuu qabu. Dhaloonni bara 1950moota 60moota keessa ture har'a ofiifu dubbachuu sadarkaatti dadhabeerurra jira waan ta'eef dhaloonni har'a warra kanarraa qabsoo fudhachuudha qaba. Dhaloonni suni qabsoo kana fidee bakka har'aan gaheera sanaaf galata qabaa jechuudha. Galanni isaa immoo ofii isaati bilisummaa sabaa yoo jiraate arge sanaan kanaachi dirqama gaggeesse qabsoo malee eenyurraayyuu galata biraa hin barbaadu bilisummaa mataa isaafis keessa jirti waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhaloonni kuni wannoota akkasiisa dogoggorsani seenaa dudduubbee namootaaf beekuu nama gaafataa jechuudha. Bara dhufaa darbaa namoonni siyaasa du'a Oromoo business yookaan daldala godhatanii yeroorraa yerootti akka bishaan gabateerra olii gadi daddaakamanii haalli xiqqoon tokko yoo tolte sabatti deebi'an fakkaatanii yoo hammaatu sabarraa achi garagalanii yeroo isaan deebi'anii sabatti miinan kanneen akkasii dudduubbee isaanii dheeressinee beekuutiin eenyutu ejjennaa saba Oromoo biyya Oromiyaa fi walumaa galatti biyyattii kana keessatti nagaa waaraa Oromoo fiduu irratti cichoomina qabaa sana ilaallachuu qaba sabni Oromoo. Oromoon dhugaa saba nagaa dhaabbatu nagaa jaalatu nameenyi isaatu hiikti isaatu Oromoo jechuun nagaa jechuudha. Nagummaan isaa sun garuu isaa fi akka weenii sana weenii mi'aan namaa hin nyaatu namallee waa tokko hin godhu balleessaa waa tokko hin qabu ija mukaan jiraataa garuu eegee isaaf jecha kan inni dhufu. Oromoonis dachee isaa irratti dachee taa'ii badhaatuu gabbattuu kanaaf nagaa sanaatiin jiraachuu dadhabuutiin du'uu jira waan ta'eef yoo jaalalaa fi wal kabajuu waliin jiraachuun danda'ame waliin jiraachuutti yoo sun hin danda'amu ta'e gara biyya ofii qabachuutti adeemuutti hojjechuudha qaba Oromoo. Waan xiqqoo gaafachuu hin qabu sabni Oromoo waan guddaa gaafachuu qaba. Kanaaf waliin dhaabbachuutu sarra jiraata. Duuti har'a kallattii tokko lixa biiftuutiin adeemaa jiru gara baha biiftuuttis gara kibba gara kaabaattis wanni hin babal'anneef hin jiru akkuma silasitti hime handhuura Finfinneerraa kallattii adda addaan Oromoo qoodanii gidduu sanarra taa'anii Oromoo ji'oogiraafikaalii yookaan haala teessuma lafaa gargar qooduun sagantaa bara dheeraati waan ta'eef waan ooluuf hin jiru. Du'a manatti namaa dhufaa jiru immoo abidda diidaa gubaa jiru dursaniitu naannessanii manarraa kutuu jechuudha. Edda mana qabatee bishaan fidii biyyootti bu'iini manarraatii mana ibiddarraatii illee hin oolchu waan ta'eef kanuma jechuun barbaadan. Tole hedduu galatoomii gaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa yeroo kee fudhattee haala rakkisaa keessatti waan lixa Oromiyaa jiru Oromoo bal'aa biraan ga'uudhaan akkasumas ergaa bal'aa uummata Oromootiif dabarsuudhaan fi dhuguma rakkoo uummanni Oromoo koonyaa maccaa akkasumas dhiha Oromiyaa keessa jiru uummata Oromoo addunyaarra jiruu fi dhaabbilee hawaasummaa addunyaarra jiraniin nu ga'uu keetiif galatoomiin jedha maqaa daawwattoota kootiif. Ayyee asis kush miidiyaa fayyaa ta'ee sagalee uummata cunqurfamaa taatee hanga amma uummata kanaaf dhaabbattee haaluma jirruu fi bakka jirru rakkoo jiru hundumaa keessatti nu barbaadu uummata kanaaf dhaabbachuu kee galata qabdaa galanni kee bilisummaa ayyee fayyaa ta'e. Tole fayyaa ta'e malu. Ayyee. Tole gaa kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Kush Miidiyaa Neetwork qophiin addaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaalmarroo Dirribaa wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biroo qophii birootiin keessummaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa kan isiniin jedhu anaaf Abtaamuu Tasfaayeen ture yeroo gaarii.